Nagar jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftoota caaloo firii warra biyya keessa teessanii na hordoftanis alas teessanii na hordoftan hundi keessan nagaa waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirtu jajjabaattu anis nagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isinillee akka nagaa taata waaqayyo biraa abdiin qaba. Har'ammoo viidiyoo addisiidha walitti deebineeti jirra. Viidiyoon irraa kan waan baay'ee nama gaddisiisu waan baqqaan beekan bicha baay'ee tokko natti dhaga'ame yeroo viidiyoo kana dhaggeeffadhutti miira hedduu keessan galee dhugaawwama jiruudhas ijoolleen akkatti biyya keessa asii biyyarraa dhufanii asitti dhabaman jechuudha. Hedduun isaanii yookiin lubbuun akkasitti darbanii carraa kanaan kan du'antu jira. Dhuga baay'ee tokko namatti dhaga'ama, baay'ee tokko nama gaddisiisa, waan dubbatan illee nama wallaalchisa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya akka biyyarraa nu baasetti nagaan eegee tiksee biyyatti nu haa galchu. Waaqayyo sinaa eegu gola namaa keessatti hunduma keenya iyyuu nu haa eegu. Erga gargaarsa isaatiin kanarra keenya isaatii kana eegne jechuudha. Dhuga baay'ee tokko natti dhaga'ame viidiyoo kana daawwadhe jechuudha. Baay'ee tokko bakka miira hamaa keessan galiitu jira. Dhugaa rabbii baay'ee tokko bakka natti dhaga'ame maal akkan jedhee isinitti himuun beeku. Hedduun keessan argitanii jirtu, daawwattanii jirtu jedhee yaada. Baay'ee tokko amilii nama cabsa. Dhuga baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Haati biyyarraa naa dhufti ilmoon koo jettee hojjettee akkuma nama kamiitu of jijjiirtee maatii koo of jijjiira jetteeti kan biyyaa baatu. Namni tokko gaafa biyyarraa bahu kana yaadetti kan biyyarraa bahu. Garuu rakkoon akkasii gaafa nama qunname ishii kanallee waaqayyotu akka hin taanetti jalaa baase. Garuu kan hin baane immoo miiqatu jira. Miiqatu qalameetu akkasitti lubbuun isaanii akka hin taanetti darbeetu jira. Dhuga baay'ee tokko waan nama gaddisiisu, waan laphee namaa cabsudha. Waan dubbatan illee jechillee na harkaa bade. Dhuga waan dubbadhu wallaalee yeroo viidiyoo kana ilaalaa jirutti namni hin argine akka carraa yoo jiraattan illee asumaan arguu dandeessu. Yaasuu bira deemtanii guutuusaa daawwachuu dandeessu jechuudha. Waan baay'ee haamilee namaa cabsudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhuga waanuma dubbatan illee nama wallaalchisa jechuudha. Garuu ba'uushiitiif dhugaa baay'ee tokkoon gammadee mucaan kun baay'ee xiqqishoodha. Baay'ee daa'ima akkamitti akka biyyarraa baatee gatii kara baaraa taateef baatee waan jedhu faana yaachise. Dhugaa akkamitti akka ishiin baatee yoo naan baay'ee na dhibe, baay'ee gaafinatti ta'e. Ijoolleen tokko ijoolleen hedduutu jira jechuudha kan maatii dhokatanii akkanatti karaa baaratis ta'e karaa seera qabeessaa kan ba'an oduu maatiin isaanii dhiyyamaniif kan ba'an hedduutu jira jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama. Xiqqishuu kana amma ishiin geessu dhugaan waan dubbadhu iyyuu na wallaalchise gaafan argu. Baay'ee tokko bakka gaafii natti ta'e amanuu iyyuu dadhabee deemtee deebite jechuu ishiiyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhugaa baay'ee tokko waaqayyoollee waqa ishii baase kanuma wallaalummaa ishii waa meeqa ishiidhaaf laalee waaqayyo jalaa ishii baase. Garuu lubbuun namaa guyyaa malee hin duutu. Yoo maaltu dhufee guyyaa malee hin duutu kan du'u sababa ta'eeti kan du'u. Sababni tokko gaafa namatti dhufu sababa sanaan kan du'u namni malee akkasitti du'e inni yaada boonya malee namni sababa malee hin du'u, guyyaa isaa malee hin du'u jechuudha. Lubbuun guyyaa ishee malee hin baatu, guyyaa waaqayyo jedhee malee hin baatu yoomiyyuu jechuudha. Dhuga baay'ee tokkoon gaddeen baay'ee keessi koona gaddee akkam akkan jedhee isinitti hin qabu. Mee viidiyoo kana amma dhumaa daawwadhaan isiniin jira. Guutuu sammuu yaasuu bira deemtanii calqabarraa kaatanii amma xumuraatti daawwachuu dandeessu. Warri hin argin jechuudha. Warri argitan silaa argitaniirtu. Barumsa hedduu keenyaaf barumsa guddaa ta'a jedhee yaada viidiyoon kun. Keessattuu ijoollee karaa bishaaniitirraan deeman jechuudha. Karaa bishaanii biyyarraa ba'anii seeran ala jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Amma ta'e tokko immoo isuma seeran baasan wayya jechuudha. Ani amma tokko biiroos qabna. Amma ta'e hin hordofamna jechuudha. Namni akkanatti seeran ala bahu kun immoo hin argitu kun akkuma kana ta'a. Baay'een isaanii kaan iraata qurxummii ta'e kun immoo achi ga'eetu kun akka hin taane ta'e kun ani beeku bicha baay'ee tokko ulfaata. Dhugaa biyya keessaas waan gaarii hin dhageenyu, biyya alaa keessaas waan gaarii hin dhageenyu. Wanni gaariin hin jiru bakka baruma isaatii ta'e hin beekani. Maalumaaf waaqayyo biyya keenyaaf illee nagaa buusu. Ijoollee keenya akkasitti dhokatanii jiran illee waaqayyo akkanumatti funaanii kara biyyaatitti nuuf haa deebisu hin jedha. Nagaan naaf tura. Viidiyoo kana amma dhumaatitti daawwadha. Like, share godha, comment barreessaa isiniin jedha. Guutuu isaatillee deemaa daawwadhaan isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo daawwadha amma dhumaatitti. Waan amma yoo naannoo wajjin turtaniif na daawwattaniif guddaa galatoomaa. Isinin jaalladha, isinan kabaja. Turtii gaarii naaf qabaadha hordoftoota koo.
bakkee tirtu reyaadii naan jette ati maraattuudha islaanii raas irraa qabaleetiin maddii sibidaa naan jette bakka eega maraattu obboleettiitii jaamtiin beeku warroonniitii naan jette Oromoo naan jette kabirat akka fadhanna godhu deeman jeetuma yala deeme bakka achi dhufnaan ilmaan Oromoo garee bakka mana san seene. Seenaan si egaa dheertuudha garuu namni gartee waa'ee keessa sirri beeku isiidha wajjin dhuftee meeshiirraa waan takka takka dhageeffannaa. Okay, shama kam jirtu sanin jedhan jirarra deebi'e mucaan tuni amma kaameeraa dura jirti waan hedduu waan duran dubbatte waan amma dubbataniitu jira bakka isii bu'eetti guutuun barbaada maaliif namni irraa barachuu qaba ijoolleen biyya namaa keessa jirtu daa'ima ammallee kaameeraa fuula duratti arginaan irra daddarbaatiin jirti xinnoodha hin argitan jedhee yaada jalqaba gaafa mana san hojiidhaaf dheetu jechuudha akka shorxaan suudii ittilleen gurbatti himetti jechuudha jalqabarraa quban qaba waan imbaasii keessa jiruufi quban qaba ture gizee mana sani dheetu jechuudha hojjetuu nattiin dhiisanii jette gizeen ani amma madiquudhaaf bishaan fudhadhee wanta jedhe gizeen ana hindiqin nuti dhiqaa jedhanii mucattiin mana sanii ilmoon mana sanii jechuudha dhiitii ammallee nyaata biraa nyaachuu nattiin dhiisanii kuduraa fi muduraa nyaadha jetti guyyarraa nama zenanii jette akkasiin himattetti jechuudha gizee sanii ammallee foon qalanii mucaa itti fuudhuu deeman san gubbaan naanneessanii kottu cirinaan jedhanii kanee mucuma warra sanni dhalate saniitu fuudhuudhaaf deema gubbaan naanneessanii kottu cirinaan jedhan jette guyyarraa way qalan jette ammallee guyyarraa waa qalanii jette ammas bishaan fuutee mucaa gubbaan naannofsitee madaami mana sanii jechuudha mucaa itti fuudhuu deemu kana gubbaan naanneessitee marra sadii gubbaan naanneessitee dhuginaan jette nan dida jette gizeen ani didi akkana naan jaan jette afaan arabaa way beetti akkana naan jaan jettanii sodaachisan qawwee itti fuudhanii faada akkanatti himatte jechuudha hojii tasuma natti hin dhiisan jette maal nyaatta jedhanii wooman nyaadhu kana natti as guuran malee hojii hojjetuu natti hin dhiisan jette gujirraa miciyyoon mana sanii jechuudha mizaanatti ol neexxe nama zanti jette haala saniin rabbiin isii baasuudhaaf jechuudha duraan hulaan gibbiin hin banamtu jette baatii lama baggizee mana san keessa turtutti gibbiin hin banamtu jette guyyaa sana akka tasaatiin banamte rabbiin isii baase jechuudha khamisirraa kaatee mana meeqatti hidhamteeti shorxaan natti fidaa jettee akka mootummaan suutiitti illee himetti jechuudha embaasetti embaasa madanaayyuu na seenuu didde naqaluuf deeman jette yoon nama Oromoo arganan seenaa nama Oromoo natti fidaa jette hulaa duratti didde ijoolleen Oromoo guutuu nama 70 wayii achi keessa jira jechuudha warra baasabooraan dhaqee arabni maallaqa dhoorkatee rakkatee arabni daffaree daa'ima qabuut achi keessa jira nama 70 wayii jechuudha achi keessa hundi irra guddaan isaanii habashaadha afaan habashaatti dubbatanii Oromoon itti gabbaasanii afaan Oromootiin nuti Oromoodhaa kun as keessa jirra kottu gali jedhaniin akka isiin achi seentu taasisanii jechuudha galuufan deema jennaan galtii amaanaa biyyatti mana isaanii geessi jedhan embaasiin natti kannee jechuudha. Okay, haasoo sun dheeressinu kanaa oli gartee kan qalamaa jiru biyya rabatti kaleeni baasanii geessi keessa baasanii wanni hin baasan hin jiru sanuu damiyyuun ciyoon daa'ima amma meebi gartee sammuu siidaa keessa waa fudhachuu fedhanii yookaan immoo ija fudhachuu fedhanii yookaan immoo kulaaleetti maal jaan kana fudhachuu fedhanii kanaaf biyya namaa isin gahee jira uummata keenya yoo baqattummaa feetan kottaa finne baqadhaa isin qubsiinu wallahi waan hin danyu yoo gartee qarshilee yoo maallaqa dhabne karaa akkatti qubatan gartee karaa isin keenya arraa illee dhugaasni dhalaan teenya amma daa'imti tumee maal daleedii mee chi biyya raawwateen mee bara qaxxamurtee mee waa hundaafuu baga rabbi nagaa fide baga rabbi nagaa galchee biyyi ta'e galamsoomsa galamsoo kan ta'e keenyallee bakkummaan tijaafa baank yemmuu wanni